Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdulaap barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka ka hundi keessanuu ka YouTuberri martinuu beekuu qabdan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota har'aa kana keessatti namoonni baay'eenis duraan nagaafachuu turanii viidiyoo daqiiqaa meeqaa YouTube irratti osoo maxxansine irra jaallatamaadha. Akkasuma YouTubein viidiyoo daqiiqaa meeqaa yoo maxxansine kan inni sirriitti viidiyoo keenya nuu beeksisu nama baay'ee biraan nuuf gahu. Kajedhuuf ani deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. YouTube irratti viidiyoo daqiiqaa meeqaa maxxansuutu bareeda. Akkasuma viidiyoo daqiiqaa meeqaatu jaallatamaadha. Viidiyoo daqiiqaa adda addaa jira kan YouTube irratti yeroo maxxansine YouTubein chaanalii keenya ittiin recommend nuu godhu yookaan immoo viidiyoo keenya ittiin nuu beeksisu jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa meeqaa yoo hojjenne bareeda ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Ka chaanalii kanaaf haaraa taatan maatii ta'uudhaan akkasuma laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga dhuma barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha. Viidiyoo yeroo baay'ee kan YouTubein ilaalu watch timeidha. Watch timing kun haala kamiin ilaalama isa jedhu waliin haa ilaallu. Maaliif namoonni baay'een viidiyoo jaraa dheeressuuf jecha dogoggora baay'ee hojjetu waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo fakkeenyaaf viidiyoo daqiiqaa 10 maxxansitanii watch timing isaa daqiiqaa tokko average yoo tahe kana jechuun viidiyoon sun dadhabaadha yookaan immoo jaallatamaa miti jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 5 maxxansitanii viidiyoo bareedaa daqiiqaa 5 qofa maxxansitanii garuu watch timing isaa daqiiqaa 4 yoo tahe averagein namni baay'ee yoo daqiiqaa 4f daawwate YouTubein bareechee isa daqiiqaa 5 irra beeksisaa jechuudha ka 10 irra. Haa ta'u malee the ideal length for a YouTube video is 10 minutes. Video YouTube irratti kan YouTube recommend godhu yookaan immoo ka bareechee beeksifamu video daqiiqaa 10ti jedha. Garuu haala kamiin daqiiqaa 10 ta'uu qaba isni jedhus immoo murteessaadha jechuudha. Daqiiqaa 10 ta'uu isaa qofa osoo hin taane video akkamiiti? Generally video between 7 to 15 minutes perform well on the platform. Videoon bareedaan viidiyoo YouTube dhaafis ta'e platformii adda addaati. Viidiyoo daqiiqaa 7 fi daqiiqaa 15 gidduu jiru viidiyoo bareedaadha jedhamee yaadama yookaan YouTubein sirriitti beeksisaa jedhee yaadama jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 7 haga daqiiqaa 15 gidduu jiru. However, keep in mind that your video only need to be as long as it need to be. Meaning don't drag the content. Kana jechuun viidiyoo keessan haguma inni tahuu qabu sana kan isin maxxansuu qabdan malee daqiiqaan isaa ni xiqqaatee nin dheeressa jettanii haasaa adda addaa waan kijibaa itti funaanuu irra of eeggachuu qabdu yookaan immoo dheeressuudhaa cinqamuu hin qabdanii jechuudha. Viidiyoon isin hojjettan daqiiqaan 5 gahaadha taanaan gahaadha daqiiqaa 8 yookiin 10 gahuuf cinqamuu hin qabdanii jechuudha. Watch timing kun tokkoon viidiyoo irratti ilaaluu dandeessu salphaatti. YouTube Studio irra bilbila irra yeroo seentanii viidiyoon daqiiqaa 8 olii yeroo baay'ee viewun jara yookaan average viewun jara watch timing jara yeroo baay'ee yoo viidiyoon gabaabbate xiyyi isaa yeroo mara gad deebisa. Xiyyi viidiyoo sana gad deebisee gurraacha. Kanaaf namni keenya yeroo baay'ee viidiyoo gabaabaa maxxansuurraa of qusataa jechuudha. Maaliif daqiiqaan inni nu kennu YouTubein viidiyoochi viidiyoo daqiiqaa 4f wayiiti garuu YouTubein kan inni nu kennu daqiiqaa 2 haga daqiiqaa 2f wayi nuun jedha. Viidiyoon guutuun daqiiqaa 4 fakkeenyaaf. Xiyyi isaa gurraacha'ee gad deebisee jira jechuudha. Maaliif daqiiqaa 2 haga daqiiqaa 2f sakandii 34 yoo daawwatame bareeda jedha namni baay'ee waan dheeressee hin daawwanneef xiyyi isaa gad deebisee jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa dheeraa garuu daqiiqaa 8 olii yeroo baay'ee yoo ilaaltan xiyyi bakka taayimii sun yookaan immoo watch taayimii sun gurraacha'ee hin argitan. Maaliif daqiiqaa walqixa kenna waan ta'eef daqiiqaa 2 kunillee haga daqiiqaa 2 sakandii 34 yoo daawwatame bareeda jedhe. Ka daqiiqaa 8tiinis ka daqiiqaa 4tiinis walqixuma kenna yeroo baay'ee waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee viidiyoon daqiiqaa 7 olii yookaan 8 olii haga 15 jiran xiyyi jaraa xiyyi watch time yookaan average view duration gad deebisee hin gurraachessu jechuudha. Akkasuma viidiyoocha sana YouTubein sirriitti beeksisa xiyyi isaallee ol garagalee magariisa tahaa jechuudha. Inni biraa viidiyoon daqiiqaa 8 fi 15 gidduu jiru kan inni bareedaa ta'e Google Chrome irra beeksisa irratti ida'amuu danda'ama waan ta'eef
viidiyoo daqiiqaa 8 gaditti ida'uu hin danda'amu. Viidiyoo daqiiqaa 8 olii yoo ta'e garuu beeksisa irratti ida'uu dandeenya jechuudha. As mallattoon viidiyoo ni jira. Mallattoo viidiyoo sana tuqxanii chaanalii keessanirra viidiyoo daqiiqaa 8 olii marayyuu irratti ida'uu dandeessu jechuudha. Mallattoo viidiyoo keessan tuqachuudhaan gara viidiyoo deemtanii viidiyoo daqiiqaa 8 mara irratti ida'amuu danda'ama. Viidiyoo daqiiqaa 8 gadi yoo ta'e garuu beeksisa irratti ida'uu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kun daqiiqaa 9 mata duree isaarran tuqa sanaan booda harka bitaa kanarra mallattoo doolaaraa tuquudhaan beeksisa irratti ida'uu qabna jechuudha. Maaliif akka inni galii moor galchuudhaaf mallattoo doolaaraa erga tuqne booda bakka viidiyoo monetization irraa on goone san jala beeksifni hundinuu raayitii ta'uu qaba. Overlaying, sponsored card, skippable video ads, non-skippable hundinuu sanaan booda manage mid rolls isii jettu kana irra tuquudhaan beeksisa irratti idaanaa jechuudha. Kanaan dura viidiyoo kana barsiiseen jira akkaataa itti beeksisa irratti idaanu. So advantagein isaa inni guddaan egaan viidiyoo dheeraa maxxansuun sarara gurraacha keessan bakka barbaadan irra kaahuudhaan bireekii as jiran kun marti jara ka beeksisaa waan ta'eef sarara gurraacha bakka feetan dhaabdanii ad break ka jedhu kana tuquudhaan beeksisa irratti idaatu beeksifni keessan haala kanaan dhufee irra isinii galaa jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 8 gadiitti garuu beeksisa irratti ida'uu hin dandeessan. Bakka feetan dhaabuudhaan haga feetan walitti siksitanii haga feetan irraa butuudhaan bakka feetan irra sarara gurraacha keessan kaahuudhaan beeksisa irratti ida'attu jechuudha. Sarara keessan achi keessu sanaan booda gubbaatti ol deebi'uudhaan ad breakii tuqxu beeksifni sun dhufee irra isiniif seenaa jechuudha. Erga beeksisa sana irra bakka barbaadan irra kaayyattanii booda continue tuquudhaan immoo save godhattu jechuudha. Ad breakii yeroodhuma viidiyoo maxxansitan osoo publish hin godhin osoo beeksisa irra kaayyattanii baay'ee bareedaadha. Irratti ida'attanii booda continue tuquudhaan save godhachuu. Garuu yeroo tokko viidiyoo babbareedaa dalaydanii kaatanii beeksisa irratti hidhadha jettanii sababa adda addaatiin viidiyoo sana daqiiqaa 8 gahuudha yookaan dheeressuudha of cinquu hin qabdanii jechuudha. Maaliif viidiyoon sun haguma inni dalagame haguma inni nama bira gahuu qabu sanatu gahuu qaba malee dheeressuudha itti cinqamuu hin qabdanii jechuudha. Maaliif YouTubein ni beeka akkaataa nuti itti mummurree dheeressuudha itti cinqamne sanas ni beeka waan ta'eef viidiyoo daqiiqaa 7-15 gidduu jiru viidiyoo bareedaa dalaguu haga dandeessaniin. Viidiyoon sun daqiiqaa 5tti dhumata taanaan garuu 5umatti xumuruu qabdu jechuudha. Viidiyoo akka sanas YouTubein sirriitti beeksisa waan ta'eef. Kanaafuu viidiyoochi haguma itti dhumachuu qabu sanatti xumuramuu qaba jechuudha. Sababa adda addaatiin beekaa dheeressuu hin qabdan. Viidiyoon sun daqiiqaa meeqaa haa ta'u jalqaba viidiyoo keessanii bareechuu qabdu. Maaliif yoo namni haga daqiiqaa 2-3-4 daawwate YouTubein sirriitti viidiyoo san beeksisa waan ta'eef jalqaba irratti hojjedhaan isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.